kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa sagantaa kenna faaya artii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibril Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu na faana jira. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa isiniin jennaan. Egaa torban kanaasi sagantaa kennaa faaya artii har'aatiin sirboota afaan Oromoo babbareedaa ergaalee hedduu qaban sirboota aadaa fi ammayyaa isiniif filanneeti jirra. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaaf wal duraa duubaan isiniif filannee sirba haaraa dhiyeennaa gadi dhiifame kan weellisaa Tasfaayee Xilaahunii fi Sonaa Takkaaleeny akkasuma sirba Yaadiraa Kaasaawun kan torbee darbee keessaa bahee ergaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Hanga dhumaatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Jalqabaa irratti sirbii nuti isiniif filannee sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi uummata biratti jaalatamummaa guddaa argate sirba aadaa Arsii dhiyeenna kana bahee sirba weellisaa Tasfaayee Xilaahunii. Mata dureen sirbichaas elel jechuun eegala. Weellisaan kun sirba halbaba guutuu yeroo tokkotti kan uummata biraan gahe yoo ta'u sirba bareedaa mata duree sirba isaa ta'e kana aadaa Arsii tirriidhaan kan hojjetame hedduu bareedaa fi kan jaalatame yoo ta'u iccitiin sirbicha kana keessa jiru maal akka ta'e walumaan haa daawwannu. Darjoomni kee wirtuu garoomina ayyuu haadha sinqee takkaasin madaaltuu uumaan kan biqilchuu Arsii jedhaa yabbuu namaan gitaa dachuu. Weellisaan kun sirba bareedaa kanaan deessee kiyyaa hayyoo si dhufee karaan jabaatee garaayyoom sirraa fagaatee jechuudhaan kan eegalu yoo ta'u sagalee kilooliidhaan wal jalaa qabuudhaan Arsii gubbarraan seegaan situ tiyyaa naaf kottum kee dhaloota kiyyaaf kee si soqaa jira biiftu jedhaam. Gubbarraan si eegaa situuti yaanaaf kottu kee dhaloota koofsi soqan jira biftu lafaaf lafee kan kooti Arsii biyya bakkan koo anaaf birmataa dhugaati gafu yarakko. Ittiyaan sudaa weellisaan kun jidduu sirbichaa keessatti Arsiin baay'ee bareedaa biyya seenaa fi aadaa jechuudhaan qe'ee warra guddaa biyya seenaa qabdu tana faarseeti jira. Arsii baay'ee bareeda biyya seenaa faada. Arsii baay'ee bareeda si malee afriida. Uuma boonsa qabda si malee malfeeda. Arsii
sala Cilalu raul bae Suwai tukdan sila ala Amni ya shashe robe Agile seru shirka Asasa kore diksis Kuma jirtu dhaqa Weellisaa Tasfaayee Xilaahuun weelluu bareedaa kanaan hayyoo hehe jechuudhaan aadaa Arsii ganamaa sanii fi gaaraa fi laggeen isii faarsuudhaan goolabe. Hayyoo hayyoo Kagar cilalo Berdi bamten kuftu Hamtuman sin malu Dukumur mamita Sigot ni jalala Uma badas nike Jaibat elala Arsiba ye bareda Simale mapeda Biya kota Kisitu hayota Asiba ye bareda Simale mafreda Dudula ada paje Berbadi ansila ala Kufalit ijo marti Munisas muti bala Kiniri golonca jeju Serisha la kukusa Hasa kuchole heraro Malgo de ansi isa Asiba ye bareda Simale mafera Asiba ye bareda Simale mafreda Asiba ye bareda Simale mafera Asiba ye bareda Simale mafreda Tiyaansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellisaa lafaa dhufaa Sonaa Takkaaleenyi sirba aadaa Wallaggaa mata dureen isaa Birilee jedhuun sirba baay'ee bareedaa torbee lama duraan uummata bira ga'ee isin daawwachiifna. Birilee yaa bareedu marga birraa magaalee Dumbushee maana yaaddu siifanii yaaflee Birilee yaa bareedu marga birraa magaalee Dumbushee maana yaaddu siifanii yaaflee Weellisaan kun sirba hedduu bareedu kanaan yaa iyyoolee iyyoo habaaboo koo jechuudhaan kan eegale sirba bareedaa sadarkaa isaa eeggate kan shubbisa aadaa Wallaggaatiin hojjetame viidiyoo kiliippiidhaan hojjechuun haala bareedaa ta'een nu daawwachiisee jira. Yayyoleen hiyyoo yabaaboko Yayyoleen yabaaboko Yayyoleen hiyyoo yabaabileeko Habaabee uduruu habaaboko Yayyoleen hiyyoo yabaaboko Bareedditti horroo yabaabileeko Yayyoleen hiyyoo yabaaboko Obseleen duruu habaaboko Yayyoleen hiyyoo yabaaboko Natti kaadhu maaloo habaabileeko hiyyoo yabaaboko Weellisaan kun sirba baay'ee bareedaa kanaan Birilee iyyaa bareedduu marga birraa Dumbushee maaf na yaaddu siifanii jechuun bareedduu Wallaggaa faarsaa iddoon isaan waraabbiidhaaf filatanii fi akkaataan sirbichaa daayirektiitti godhan akkaan kan nama hawwatu ture. Birilee yaa bareedu marga birraa magaalee Dumbushee maana yaaddu siifanii yaaflee Birilee yaa bareedu marga birraa magaalee
Dumbushee maana yaadu sifaniya. Illee yoo kormi goobee naa garaftaaree yoon sitti boo'ee kornaa dhuftaaree. Illee yaa bareedu marga birraa magaalee dumbushee maana yaadu sifaniya. Welisaa sonaa takkaalenyi gara xumuraa irratti geeshee ya geeshee amma farsootti naqanii oshoree durbaa fagootti arganii jechuun sirba kana aadaa fi ammayyaa miiksi gochuudhaan haala bareedaa ta'een baadiyyaa fi magaalaa bu'uura uffata aadaa fi ammayyaan miidhagsee hojjeteeti jira. Geeshee ya geeshee geeshee ya geeshee geeshee ya geeshee geeshee amma farsootti naqan bocoree durbaa lafatti qabat miidhee mukaa booftarraa dhiigeen dhufaa yoon si yaade geeshee ya geeshee dhiigeen dhufaa yoon si yaade dhiigeen dhufaa yoon si yaade. Ige nufa yoziyad. Ige nufa yoziyad. Birbirse koya loko, koya loko, koya loko, kololeko, koya loko. Birbirsa goda, koya loko, ulelalu, koya loko. Birbirsa bota, koya loko, tusichalu, koya loko, koya loko, koya loko, koya loko, koya loko. Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e kanneen kana bahee sirba jaalalaa weellisaa lafaa dhufaa Yaaderaa Kaasahuun mata dureen isaa suman eegaa jedhuun isin daawwachiifna. Anaafsi walii wayyaa boqonnaa fi bakkigaa yaa urgeessituu guyyaa suutumee koona kaakabii suutumee koona kaakabii suutumee koona kaakabii. Weellisaa Yaaderaa Kaasahuun sirboota babbareedaa hedduu sirbuudhaan kan beekamu yoo ta'u ammas sirba bareedaa kanaan kabbaa gadaa facaasanii gamanaa goobeen margee anaaf si gargar baasanii takkittii goombeen argee jechuudhaan kan eegalu yoo ta'u weellisaa Yaaderaan viidiyoo kilippii qulqullina qabuun sirba sadarkaa aartii eeggatee kanaan addunyaa boojeeti jira. Amma gadaa facaasanii gamaana boobee margee anaaf si gargar baasanii takkittii gomboo'ee dargee takkittii gomboo'ee dargee. Amma gadaa facaasanii gamaana boobee margee anaaf si gargar baasanii takkittii gomboo'ee dargee takkittii gomboo'ee dargee. Weellisaa Yaaderaa Kaasahuun sirba bareedaa kanaan bashaasha kootti shoolee mandariinee guyyaa dhufa keen eegaam ammallee naan bariine jechuun jaalalaan uummata boojee jira. Bashaasha kootti shoolee mandariinee mandariinee guyyaan dhufa kee gammallee naan bariine naan bariine. Bashaasha kootti shoolee mandariinee mandariinee guyyaan dhufa kee gammallee naan bariine naan bariine. Margi tokko
karra shaggar sananii simannaa keebbananii margituu koo ammallee suman eega kananii warra leeka margituu koo obsi dhibeen daaree jireenya na dheesse margituu koo iduma si yaada margee koo sageesse dibaabee togaa fayyandoo shaggituu tofaa diinagaa atooraagii fayyaa bulii margituu toomanii lagaa margituu toomanii lagaa margituu toomanii lagaa. Itti dabaluun yaadeeraa xilaa'uun sirbaa bareedaa kana shubbisaa daawwallootiin kan miidhagse yoo ta'u ergaa dhaamsaa fi dhama guddaa qabuun kaa'eeti jira. Tuutamtitti jattee machaa karraa itti abooranee dhawalloo buchaaraayaa si yaadeera esoodhanee si yaadeera esoodhanee tuutamtitti jattee machaa karraa itti abooranee dhawalloo buchaaraayaa si yaadeera esoodhanee si yaadeera esoodhanee. Waara keenan daagati gaafa siif mijatee dhufta qullaa kiyyaa membaakati kaawwa mana koo jutta kaawwa mana koo jutta kaawwa mana koo jutta. Xumuraa wallee kanaatiin weellisaa yaadeeraa kaasaa'uun jootee tulluu waaqaleeraa yooteen dhuftuun naagameeraa jechuun kan goolaboo ta'u weellisaa ajaa'ibaa fi sagalee kiloolee qabu ture. Jootee tulluu waaqaleeraa 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 jootee dhuftuu naagameeraa 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 jootee tulluu waaqaleeraa 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 jootee dhuftuu naagameeraa naagameeraa naagameeraa. Margituu koo dukkanni na nyaate osoon bari'awu margituu koo akkaataan nagalee taa'ee mataa bu'u margituu koo siidan sabaaban keessi koo madaa'u margituu koo dhihaaf barii lafaa walloolee machaa'u. Fagaattee narraa turtusi akkaataan keenaa fi galaa galgalee koo fira seenaa ogeettii koo aadaa malaa ogeettii koo aadaa malaa ogeettii koo aadaa malaa. Jootee tulluu waaqaleeraa 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 jootee dhuftuu naagameeraa 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 jootee tulluu waaqaleeraa 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 jootee dhuftuu naagameeraa naagameeraa naagameeraa. Bashaasha kooti shaalee mandariine mandariine guyyaan nu fakkee gammalee naambariine bashaasha kooti shaalee mandariine mandariine guyyaan nu fakkee gammalee naambariine. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gungumaa uummataarraa sagantaa keenya faaya aartii torban kana asirratti goolabna. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammachaa qopheessee keessaniif dhiyeessee Jibriil Mohaammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Sagantaa keenya yoo isinitti tolee sheer gochuun sabiskiraayib peejii keenya nuuf gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Nagaan nu tura.